Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mul'ata Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa simbira naaf haa ga'u siniin jechaadha. Mul'ata maal qabattee dhufte akkuma agartanii Liinaa fi Abdallaan qabadhee dhufee jechuudha. Akkuma miidiyaa kanarratti waliin beeknu kan Liinaa fi Abdallaan meeshaakila guddaa keessa waliin turanii. Liina falaxamtee waan hedduutti taatee harki duubatti hidhamee garafamaa turte abbaa manaa ishiitiin jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni Yaman keessatti deemaa jiru kallattii adda addaatiin baay'ee waan nama jibbisiisaa waan fokkataadha. Wanni ilmi namaa warratti raawwachaa jiranii. Dhugaa wanna takkaan argamne agarsiisaa jiran biyya Yamanii keessatti. Waaqayyoo nu haa baraaru jenna wanni jennu tokko hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Ani kun barumsa illee ta'a jedhee wanni barumsa irraa fudhatan tokko hin jiru. Waan fokkosaadha jechuudha. Innaa kanuma wal qabatee jechuudha. Akkuma waliin argaa turre Liinaan baay'ee tokko dararaa guddaa keessa turte baay'ee tokko dararaa ture. Abdallaan jechuudha. Amma immoo Liinaa harkatti deebi'ee jira. Abdallaani maaliif jettanii gisee duraa Liinaa manatti qabee dararaa guddaa irraan gahaa ture burussee dhiiga ishii gad naqee wanni irratti raawwanne hin jiru kanuma waliin argaa turre jechuudha. Amma immoo Liinaan inni dubartii biraa manatti ol fidee Liinaa ishii hojii deemte manatti ol fidee manatti cufate itti dawwalanii itti yaamanii Liinaa hojiirraa dhufte. Abdallaa akkuma kana dubartiin gisee takka beektanii humnallee hin horatti. Liinaan nama akkasitti ofirraa qabdee hin dandeenye turte Abdallaa gisee duraa sanii garuu bakka masaanuu kanatti baay'ee tokko itti cimte ofirraa gadi baaste Abdallaa jechuudha. Abdallaanis ishii haadha manaa masaanuu Liinaa sammanumatti gatee deemee ishii bariisaa san Liinaa hojii deemte dhufee baafate. Gisee sanis Liinatti dawwalanii himanii Liinatti yoo dhuftu dhuguma viidiyoo irratti qabdee waraabdee isaa fudhatee deemu gallakkiste. Saniin booda immoo gooddanyaan isaati natti fakkaate kuni dawwalee yaamee manatti deebisee amma immoo haala kanaan jechuudha. Moluu irra haadha ni jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee na fokkosaadha. Akkatti mololeessanii jechuudha. Harka kiyyaan irraa deeffadha jettee Liinaan akkatti garabaa jirti. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Inni gisee duraa san jechuudha. Haadha manaa tooti jedhee kabajaa hin goonee fi haati manaa kabajaa qabdi. Haati manaa jechuun uffata ofiiti, qaama ofiiti. Waan hunda isaati ishiin jechuudha. Inni san hundaa irraanfatee haala hin taane irratti raawwachaa ture. Haadha manaatii jedhee kabajaa hin goonee fi haadha ilmoo xiyyaa jedhee kabajaa takkas hin goonee fi miidiyaa kanarratti as viidiyoowwan adda addaa irratti raawwachaa ture. Amma ishiinis qabdee kun akkatti mataa irraa haaddee cilee fuula isaa dibdee waan irratti raawwachaa jirtu. Silkii irraa fuutee caccabsitee waan adda addaa irratti raawwachaa jirti. Maaliif gocha inni irratti raawwate sana ishiin irratti hin raawwanne dubartiin haga harmi rarra'u qalbiillee irraati jedhanii miti akka dhiiraa san garaa hin jabaattu. Dubartiin baay'ee garaa laaftudha. Akka dhiiraa sanii miti jechuudha. Dhiirri waan barbaade irratti raawwachuu danda'a. Gara jabeenya jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiira hundaa miti. Dhiirri akka dubartii garaa laafullee hin jira. Dhiirri gara jabeenya qabullee hin jira jechuudha. Isaan keessaa dhugaa dubbachuudhaaf Abdallaan jechuudha baay'ee gara jabeenya. Haadha manaa ofii gisee hedduu dhiiga irraa lolaasaa. Gisee hedduu miidiyaa kana gubbaa irratti fidee garafa haadha ilmoo isaati kabajaa godhuufii qaba jechuudha. Liinaan immoo akka isaa san hin taane mataa irraa haaddee masqalii mormarraa kutattee haala agartan kanaan jechuudha. Nama biraa fakkeessitee as baaste Abdallaa. Maaliif gisee tokko hammeenya nama hammeechisanii si beektanii kanaaf dubartiin takka abbaa manaa ishii saniif jechuudha
akka inni irrattis fuudhuu hin barbaadu, akka innis waan biraa irratti yaadu waan hin barbaannee fi jalaazim jechuu dandeessi jechuudha. Amma fakkeenyaaf liinani baay'ee tokko dararamaa turte jechuudha. Kallattii adda addaatiin dararamaa turte. Ishii san hundaa dhiistee gocha san hundaa dhiistee jechuudha. Gisa inni dubartii manatti fidu kana garaa jabaatte jechuudha. Gara jabeenya sanis odoo hin ta'in akka inni godhe san godhaa hin jirtu ishiin jechuudha. Maaliif odoo akka inni godhe san ishiin goote dhugaa rabbi baay'ee ulfaataadha jechuudha. Garuu ishiin akka isaatti garaa hin jabaanne mataa irraa haaddee cilee dibdee silkii harkaa caccabsite malee jechuudha. Kun maaliif bakka of barinnaadha jechuudha. Yookaan immoo nam tokko barumsa irraa fudhataa kan jettu natti fakkaate akka kootitti jechuudha. Dhiirumti takka jechuudha yoo abbaa manaa ishii sirratti fuudha jedheeni haadha manaa ofiitiin jechuudha. Haati manaa sun yoo eeyyamamtuu taate dubartii san irratti fuudhuu danda'a malee jechuudha. Yookaan giddiidhaan asirratti fuudha jedhee shabaxee dhiigarraa gannaqee waan adda addaa irratti raawwateetii muti jechuudha. Yoo ta'e tolaa yoo didamte moo dhiisuudha jechuudha. Abdullaan ishii of jalaa ari'ee yookiin immoo ishii ofirraa gadi baasee irratti fuudhuudhaaf waan inni raawwanne jiru kallattii adda addaatiin dhiiga ishii gannaqaa ture. Garuu immoo haadha manaa mana jirtu saniif jechuudha. Haadha ilmoo isaa saniif waan hunda guuteefi jechuudha. Waan ishii barbaachisu hunda guuteefi yoo fuudhellee jechuudha hooma takka rakkoo hin qabu jechuudha. Kan manaa sun oduma rakkattu, kan manaa sun oduma kushiinaa gandaa keessa hojjettu, kan manaa sun oduma waan adda addaa hojjette of jiraachistu yoo dubartii biraa irratti fuudha jedhu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Jireenyi biyya ormaa keessaa moo jechuudha taa'aniiti moti jechuudha. Kushiinaa gandaa keessa dhaabbatanii gara adda addaatiin jechuudha. Jiraatan jireenya biyya ormaa keessatti jechuudha. Biyya ormaa keessa dhiisati biyya keenya keessattuu jechuudha. Taa'aniitii mootii jechuudha. Garuu haga tokko biyya keenya keessatti abbaa manaa ofiititu danda'a haadha manaa ofii jechuudha. Biyya ormaa kana keessatti immoo isaan lachuu qixxee wal danda'anii jiraatanii. Sanirraa kan ka'e seera haati manaa guutuu fi qabu san guutee fi ba'ee fuudha malee shabaxee waan adda addaa irratti raawwatee dhiiga ishii gannaqee haadha ilmoo isaati haadha manaa isaati kan warra ofii fuuldura dhaabanne isa fuuldura dhaabattee uffata qayyaratti waan iddoo addaa waliin arganii gaaris tolaas waliin dabarsanii garuu haala hamaa irratti raawwatee asmaa ofittuu garagalee amma immoo ishiinuu harka ofiitti deebistee waan akkanaa kana yoo irratti raawwattu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Inna baay'ee fokkosaadha wanni akkanaa kuni dhugaa dubbachuudhaaf warri Yamanii keessa jiran haala hammaataa keessa waliin jirani asumaan du'aa illee godhaafi waaqayyo sana qajeelchu jedhaati. Dhugaa rabbi baay'ee nama jibbisiisa waan baay'ee fokkataa waan baay'ee nama jibbisiisadha. Takka wanni Oromoo warratti raawwachaa hin jire warratti raawwatanii dhugaa rabbi jechuudha. Ani aladhee gammaa jechuudha. Wanna akkatti gara siilii gara minaaminaati walirratti deemanii hojjetan kana garuma miidiyaa kanattan argilleedha. Maaliif abbaan manaatillee haadha manaa ofii yoo qixaaxattu manuma ofii keessatti qixaaxata malee akka jechuudha. Wallumti ollaatu dhaga'u biyya keenyatti jechuudha. Garuu isaan immoo miidiyaa kana gubbaarratti as fidanii jechuudha. Gatiin isiniin jedha turtii gaarii naaf qabaadhaa guyyaa gaarii.